Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii Oromootiyaa. Hadda gadda cimatu nu dhagahame. Gaddi hagana ga'u takku nu dhagahame hin beeku. Du'aa Haacaaluu hadda halkan kana sa'aatii 3tti ajjeefamee rasaasaanii harka namaatiin du'e jechuudha. Waan nama ajaa'ibu waan silaa hin dhageenye jennee yaadne hin beeknu guyyaa takkayyuu. Du'aa Haacaaluu jechuun waan garaa nama nyaatu. Waan callisaniitiin ta'aniiti ilaalanii miti. Hadda Haacaaluu ajjeesan malee Jawaarinillee ittuma yaadaa jiranii jechuudha. Haacaaluu jechuun humna Oromooti. Humna Oromooti, jajjabina Oromooti, jagna Oromooti, leenca Oromooti. Haacaaluun ajjeefame jechuun akka waan Oromoo guutuu ajjeesaniitti na dhaga'ame na guyyaa hadhaa kana. Haacaaluun ajjeefamu nama ajjeefamuu qabu miti. Nama jaalatamaa ajjaa. Leenca Oromoo, jagna Oromoo, arjaa Oromoo, mataa Oromoo nurraa du'e, nurraa ajjeefame. Gadda guddaa nama dhagahame. Waan silaa hin dalagamne jedhee takkuu yaadne hin beeknu. Oromoo hundi isaanii akka namatti naqatan. Oromoo keenya Haacaaluu ajjeesan jechuun akka nu hunda ajjeesanitti ilaalaa. Waa hunda beekachuu qabna amma. Qaraa miidiyaa beekachuudha. Haacaaluu ajjeesan jechuun waan cimaa mataa Oromoo keessaa fuudhan. Mataa Oromoo dhaqanii matama Oromoodhaan jechuudha. Wallaa gadda guddaa nama dhagahamu. Madaa nu keessaa hin baane nu ta'e jechuudha. Madaa cimaa, madaa hin fayyine nu ta'e. Haacaaluu ajjeesan baay'ee tokko nama dhagahamu. Baay'ee tokko. Imimmaan isanii waan dhiiga akka dhiiga boonu nu jedhamu. Uummanni kun akka nama qabata. Tarama taraan asuma fuudhanii waan faayidaa qabu keessaa ajjeesaa jiru. Oromoo yoo akka nama mataa keessa galchina keessa jirna. Waan gadda guddaa nama dhagahamu. Gadda guddaa madaa guddaa nama ta'e. Haacaaluu nurraa ajjeefamuun isaa. Akkasii Rabbiin jannata isaa gammachiisu waan biraan maal ta'e. Dhiigni dhiigaan deema jettee Oromoo teenna. Haacaaluu ajjeesan jechuun akka nu hunda ajjeesanitti ilaalaa. Waa hunda beekachuu qabna amma. Gaddi hagana ga'u takku nu dhagahame hin beeku. Du'aa Haacaaluu hadda halkan kana sa'aatii 3tti ajjeefamee rasaasaanii harka namaatiin du'e jechuudha. Waan nama ajaa'ibu waan silaa hin dhageenye jennee yaadne hin beeknu guyyaa takkayyuu. Du'aa Haacaaluu jechuun waan garaa nama nyaatu. Waan callisaniitiin ta'aniiti ilaalanii miti. Hadda Haacaaluu ajjeesan malee Jawaarinillee ittuma yaadaa jiranii jechuudha. Haacaaluu jechuun humna Oromooti. Humna Oromooti, jajjabina Oromooti, jagna Oromooti, leenca Oromooti. Haacaaluun ajjeefame jechuun akka waan Oromoo guutuu ajjeesaniitti na dhaga'ame na guyyaa hadhaa kana. Haacaaluun ajjeefamu nama ajjeefamuu qabu miti. Nama jaalatamaa ajjaa. Leenca Oromoo, jagna Oromoo, arjaa Oromoo, mataa Oromoo nurraa du'e, nurraa ajjeefame. Gadda guddaa nama dhagahamu. Waan silaa hin dalagamne jedhee takkuu yaadne hin beeknu. Oromoo hundi isaanii akka namatti maxxabatan.
waa caalu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haati isaa hoo tana maal ta'u haadha isaa akkas godhanii obboleessi isaa akkas ajjeefame. Ammas deebisanii wanni akkan ajjeefamu nama meeqatu jira yoo tana sa'aatii kana beeksisanii isaa maal jedha maal irra jira. Capsa, 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 capsa,